Maqaan isaa Darajjee Maariiti. Rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gate. Dukkanni sadaangessee kan hin dhokanne haqni imimmaan armee kanaa garuu maal jedha waaqni? ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ነገር ነው። Oduuteenya jalqabaatiin dogoggora seenaa qaamonni siyaasaa Oromoo hojjechaa jiraniin faannoon Oromoo morma muruu itti fufuun dheekkamsa kaase. Kanaanis waboo fi mootummaan gaafatama seenaatis ta'ee seeraa jalaa hin bahanii jedhame. Salaaleetti ilmi Oromoo osoo morma qalamuu viidiyoon bahe dheekkamsa guddaa kaaseera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Doonaald Tiraamp Somaalilaandiif ifatti beekamtii biyyummaa kennuuf yaadaa jira jedhame. Kun ammoo Itoophiyaadhaaf caalatti carraa isa biraatii jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun paartiin Gadaa Bilisummaa mootummaan Itoophiyaa qabsoo karaa nagaa cufaa jiraachuu ifatti beeksise. Onkololeessa hayyamni isaa kan haqame paartichi ibsa laateen boordii filannoo biyyaalee isaa himateera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin lammiileen Naayijeeriyaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran gara biyya isaanii akka deebifaman manni murtii ajaja dabarse. Lammiileen Naayijeeriyaa akkamiin hidhamanii? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Nuulee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin dogoggora seenaa qaamonni siyaasaa Oromoo hojjechaa jiraniin faannoon Oromoo morma muruu itti fufuun dheekkamsa kaase. Kanaanis waboo fi mootummaan gaafatama seenaatis ta'ee seeraa jalaa hin bahanii jedhame. Salaaleetti faannoon haala nama gaddisiisuun dhala Oromoo akka horiitti osoo gorraatuu viidiyoon bahe rifaatuu guddaa uumeera. Waggoottan ja'an darbee wal waraansa hamaa keessatti kan argamtu Oromiyaan amma sadarkaa namni akka hoolaatti qalamuu bira geesseetti. Guyyaa kaleessaa viidiyoon Salaalee irraa bahe akka agarsiisutti daa'imni siyaasaa irraa homaa hin beeknee fi qaxaleen amma lafaa dhufaa jiru faannoodhaan osoo morma muramuu agarsiisa. Namoonni hedduun viidiyoo erga ilaalanii booda miidiyaa hawaasaa irratti mormii cimaa gaggeessuu irratti argamu. Kolfuun hin yaadamu utuu lammiin kiyya nagaa dhabee aaduu rakkoon lakkuu taatee jireenya isaa waaduu utuu haati hiyyeessaa akka malee cabduu qe'eedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabduu utuu sabni nagaan rasaasaan waadamu kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. Dukkanni sadaangessee kan hin dhokanne haqni imimmaan armee kanaa garuu maal jedha waaqni? ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በስላሴ አምሳል የተፈጠረን ፍጡር እንደ በግ በስመ አብ ብሎ አጋድሞ ማረድ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። Maatiin mucaa gorra'ame akka jedhanitti mucaan isaanii haala gaddisiisaan akka gorra'ame dubbatu. Akka maatiin kun jedhanitti ilmi keenya qawween osoo ajjeefamee wayyaa ture jedhu. Qawweedhaan ajjeefamuun akka obbaafachuuti kan jedhan maatiin kun kan ilma isaanii mudate garuu albee doomtuudhaan gorra'amuu akka ta'e imimmaan buusaa dubbatu. Maqaan isaa Darajjee Maariiti. Rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan. Gama biraatiin hawaasni Salaalee guutuun waraana qaama sadii dheessuun qe'ee isaaniirraa erga baqatanii bobbuluu dubbatan. Takka garee faannoo yeroo taan ammoo mootummaadhaan darbee ammoo waboodhaan dararamaa jiraachuu kan himan uummanni Salaalee jiruu du'a caalaa jiraachaa jirraa jechuun booyaa himataniiru. Namni waraana dheefa baqate tokko akkas jechuun dubbatan. Gareen finxaaleeyyii faannoo waanuma ummata Salaalee hin godhin hin qabdu jechuun dubbatan. Faannoon erga qawweedhaan Oromiyaa seentee haadha manaa abbaa manaa duratti gudeeduu akka aadaatti ilaalti kan jedhe namni waan kana ifiif arge haalli kun Salaalee keessatti bal'inaan hammaatee jira jedhama.
namni asirratti argitan kun akkanaan seenaa ofii isaatiif arge qooda. Abbitee abbaab jedhama ganda gomboree jedhamu keessatti halkan birrii 10,000 isarraa fudhataniiti isa hidhaniiti wagaagararratti isa hidhaniiti niiti isa funduratti gudeede birriin isarraa fudhatama innaa gudeede mulaalii jedhani niiti isa haadha ijoolleeti kaan innaa ishiin achitti iyyitu ummanni agaheennaanu hin godaanan. Akkuma dhageessan kana kaan isaanii haala suukanneessaa yoo ajjeesan abbaa manaatiin immoo ilaali jedhanii jaartii isaa fuula duratti gudeeduu taateen kun Oromiyaa lixaatii fi kaabaatti baratameera. Kana kan godhu ammoo faannoo mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa naqeedha. Gareen finxaaleeyyii faannoo waggoota dura Shawaa Roobiititti ambulaansii irraa nama dhukkubsataa buusanii morma muruun ifatti agarsiisuun kan yaadatamudha. Waggaa lamaan akka arraa Wallaggatti morma kutanii mukatti fannisuun ummata addunyaattis agarsiisanii turan. Amma immoo haaluma agartan kanaan dharraatti dargaggeessa xiqqaa reefu lafaa dhufaa jiruu fi siyaasaarraa homaa hin beekne faannoon akka hoolaatti ciibsanii gorra urratti argamu. Taateen gaddisiisaan kun yoo daangaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatame baay'ee nama hin dhibu kan jedhan namoonni dhimmicha balaaleffachaa jiran garuu daangaa Oromiyaa keessatti lafa Oromoo keessatti Oromoon haala kanaan morma muramuun baay'ee nama qaaneessaa jedhan. Addatti ammoo mootummaa Itoophiyaatiif salphinaa yakka kana keessaa harka kan qabus mootummaa Itoophiyaati jedhu balaaleffattoonni. Taateen suukanneessaan kun raawwatamuun viidiyoodhaan erga bahee booda namoonni lakkoofsaan guddaadha jedhamu miidiyaa hawaasaa TikTok, Facebook fi X gubbaatti qaamota siyaasaa Oromoos himachaa jiru. Kan ajjeese faannoo yoo taheeyyuu karaa kan saaqeef ammoo mootummaa Abiyyii fi waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hedduun namoota irratti waliif galaa jiru. Hawaasni Oromoo bal'aan yakka suukanneessaa kana balaaleffachuu qofa utuu hin taane qaamni Oromoo irratti yakka suukanneessaa kana raawwate hatattamaan seeraan akka gaafatamu gareen faannootis mana maree bakka bu'oota ummataatiin shororkeessaan akka farrajamu gaafataniiru. Faannoo qofaa miti inni biraa dogoggora seenaa qaamonni siyaasaa Oromoo hojjechaa jiraniin ummanni Oromoo morma muramaa jiraachuus Oromoon irratti waliif galeera. Akka hawaasni Oromoo bal'aan yakka kana balaaleffatan jechaa jiranitti osoo har'a waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Abiyyi araaramanii Oromoon haala kanaan hin ajjeefamtu jedhan. Tuffii daangaa darbee Oromootti kan fide qaama araaramuu caalaa qawwee filateedha kan jedhan hawaasni Oromoo bal'aan mootummaa fi WBOn kanaaf itti gaafatamoo isaan jalqabaatii jedhan. Haalli Oromiyaa keessatti deemu kun WBOdhaas ta'ee mootummaa itti gaafatama seenaatis ta'ee seeraa jalaa kan hin baasne ta'uu hawaasni dhimmicha komatan ibsaa jiru. Ummanni Oromoo bal'aan qaamonni hidhatanis ta'ee mootummaan Oromiyaatti qawwee lafa kaayanii hatattamaan akka mariitti deebi'an gaafataniiru. Qaamonni siyaasaa Oromoo keessumaa WBO fi mootummaan ummata tuffachuu dhiisanii marii araaraa kanatti akka deebi'an dhiibbaan godhamuu qabaas jedhan. Ajjechaawwan gareen faannoo raawwate ammoo addunyaatti agarsiisuuf hawaasni dhiibbaa godhu akka qabus hedduun namoota ibsaa jiru. Harmee keenya kan Salaalee keessatti ajjeefamaa jirtuuf abbootii keenyaa fi daa'immoota keenya kan Salaalee keessatti ajjeefamaa jiruuf sagaleen haa dhaga'amtu. Oduu itti aanuun pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp Somaaliilaandiif ifatti beekamtii biyyummaa kennuuf yaadaa jira jedhame. Kun Itoophiyaadhaaf caalatti carraa biraa isa guddaa ta'uunis himameera. Doonaald Tiraamp naannoo kolonii Biriteen jala turtee fi Soomaaliyaa irraa adda baate Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa kennuuf qophaa'uu barreessaan ittisaa UK duraanii himan. Gavin Williamson garee Tiraamp waliin waa'ee beekamtii Somaaliilaand irratti mari'achuu isaanii The Independentitti himaniiru. Tiraamp baatii ammajjii keessa erga White House seenanii booda dhimmicha akka fudhatan ofitti amanamummaa irraa qabaachuu qondaalli UK kun himan. Ministeerri UK duraanii kun bara 1991 irraa eegalee Soomaaliyaa irraa walaba ta'uun of jiraachisaa kan turte Somaaliilaand beekamtii idil-addunyaa akka argattu nama leellisan keessaa tokko jedhama. Kanaaf ammoo dhimma Somaaliilaand itti dhiyeenyaan mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa UK ifatti hubachiisuuf tattaaffii jabaa namoota taasisan keessaayis
isaan hangafaatii jedhama. Akka jedhamutti Doonaald Tiraamp akkuma aangoo qabataniin hojiin isaanii jalqabaa tokko waa'ee Somaaliilaandiiti. Piroojeektii 2025 keessatti Tiraamp dhimma Somaaliilaandiitiif dursa kennaa jedhamee eegama. Amma qondaalli olaanaan UK kun dhimma kana haala kanaan qabee gama Ameerikaatiin sochii jabaa godhuun Somaaliilaandiif karaa guddaa tokko ni saaqaa jedhameetu eegama. Gama biraatiin UK'n illee dhimma kanarratti akka xiyyeeffattuu fi ilaalcha qabdu akka jijjiirtu taasisaas jedhameeti jira. Ministeerri duraanii UK kun akka indipendantitti himanitti wayitiin Tiraamp aangoo itti qabatan wayitii barbaachisaadha jedhan. Wayita nuti isa abdachaa jirruttidha jechuunis dubbatan. Kun kanaan osoo jiru Somaaliilaand filannoo waliigalaatis tibbana gaggeessite pirezidaantii haarawaas argatteetti. Dhimma kanarratti mariin qondaaltota garee Tiraamp waliin goone abdii nutti horeeraa jechuun Gavin Williamson The Independent himan. Akka haasawa qondaala UK duraanii kanaatti taanaan Somaaliilaand yeroo dhiyootti waan milkaa'uuf deemtu fakkaatti. Akkuma beekamu torbaan akka har'aa Somaaliilaand filannoo waliigalaa gaggeessiteen pirezidaantii haarawa irroo argatteetti. Filannoon Somaaliilaanditti gaggeeffame kunis filannoo naga'aa dimokiraatotee fi Somaaliilaand sadarkaa kamirra jirti kan jedhu isa addunyaatti mul'ise ture. Kanaanis ammoo mootummoonni akka Ameerikaatii fi UK filannicha akka jajan taasiseera. Gama biraatiin Somaaliilaand Somaaliyaadhaa yoo irratti duulameeyyuu biyyoota lixaa hedduu waliin hariiroo gaarii qabdi jedhama. Somaaliilaand ammatti UK faana hariiroo cimaa akka qabduutu dubbatama. Itoophiyaa waliinis akkasuma. Osuma dubbannu Somaaliilaand gurra addunyaatii fi ija addunyaa kan taate erga Itoophiyaa faana hariiroo qabdu sadarkaa tokko ol kaastee booda ture. Akkuma yaadatamu ji'a 11 akka har'aa erga biyyoonni lama waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessanii Somaaliilaand ija addunyaa keessaa baatee hin beektu. Somaaliilaand Itoophiyaaf ulaa galaanaa kennuuf ji'a 11 dura yaaddee ofiif immoo beekamtii idil addunyaa Itoophiyaa irraa argachuuf karoorfattee turte. Haa ta'u malee waliigalteen biyyoonni lamaan mallatteessan Somaaliilaand dheekkamsiisuun hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jirus adda citee ture. Waliigalteen Somaaliilaand fi Itoophiyaan ammajjii mallatteessan ji'a tokko keessatti gama hojiitti jijjiirama jedhamee ture. Garuu haga har'aatti waliigalteen san hojiitti hin jijjiiramne. Kunis akkuma jenne Soomaaliyaan mormii kaasuu hordofeeti. Ta'us garuu waliigalteen sun adeemsa irra akka jiru biyyoonni lamaan Somaaliilaand fi Itoophiyaan himaa turan. Immoo Tiraamp akka jedhamu hatattamaan Somaaliilaandiif beekamtii kenninaan biyyoonni hundi beekamtii ni kennu jedhamee eegama. Kun ammoo caalaatti Itoophiyaadhaaf carraa biraatiis jedhameeti jira. Oduu biraatiin paartiin gadaa bilisummaa mootummaan Itoophiyaa qabsoo karaa naga'aa cufaa jiraachuu ifatti beeksise. Tibbana hayyamni isaa kan haqame paartichi ibsa laateen boordii filannoo biyyaalessaa himateera. Hayyamni isaa haqamuu booda ibsa kan kenne paartiin gadaa bilisummaa kun gaggeessitoonni boordii filannoo biyyaalessaa bara hojii isaanii xumuran itti gaafatamummaa isaaniirraa kaafamuu qabu jedheera. Hayyamni isaa haqamuu kanaan akka mufate kan ibse paartiin gadaa bilisummaa hayyama kana akka haqamu kan godhe gaggeessitoota yeroo hojiin isaanii xumurameedha jechuunis himateera. Boordiin filannoo biyyaalessaa hayyama paartiilee siyaasaa haquun qabsoo karaa naga'aa cufaa jira kan jedhe paartiin gadaa bilisummaa kunis ammoo itti yaadame kaayyoodhaan kan raawwatamu ta'uu ibseera. Haalli kun deemee biyyattii tanaafis balaa ta'uu akka danda'u paartiin gadaa bilisummaa ibseera. Akkuma yaadatamu ji'a darbe onkololeessa keessa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa paartiilee 11 hayyama isaanii haqee ture. Boordichi paartiilee siyaasaa 11 irratti murtoo dhorkii dabarse akka isaan sochii homaa hin goone kaa'ee ture. Paartiileen murtoon dhorkii irratti darbees sochii bilisummaa Oromoo, paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa tokko, dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Geediyoo, dhaabbata Dimokiraatawaa Hararii, paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo, sochii biyyaalessaa Walaayittaa, paartii dhaloota Haarawaa, sochii Dimokiraatawaa biyyaalessaa Gaambeellaa, sochii Dimokiraatawaa Uummattoota Gaambeellaa, gamtaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatii fi paartii Dimokiraasiitii fi haqaa agaawfaa turan. Murteen dhorkii boordichaan darbe kun hanga boordichi murteewwan adda addaa dabarsuutti paartiileen kunneen sochii seera qabeessa kamiyyuurraa dhorkamanii akka turan
kan taasisu ta'uun ibsamee ture. Dhorkiin irratti darbe kun haga ka'uuttis paartiileen eraman kun yaa'ii manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa qopheessu irratti argamu, filachuu fi filatamuu akkasumas ammoo miseensa koree ta'uun tajaajiluu akka hin dandeenye beeksisuun manni marichaatis dhorkii kaa'ame akka hojiirra oolchuu boordiin filannoo biyyaalessaa hubachiisee ture. Dhimma kanaaf deebii kan kenne paartiin Gadaa Bilisummaa haalli kun qabsoo karaa nagaa guutummaatti ugguruuf kan kaayyeeffatedha jechuun himateera. Oduu teenya xumuraatiin lammiileen Naayijeeriyaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran gara biyya isaanii akka deebifaman manni murtii ajaja dabarse. Lammiilee Naayijeeriyaa 270 Itoophiyaa keessatti hidhamanii argaman gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif ministeerri dhimma alaatii fi koomishiniin diyaaspooraa Naayijeeriyaa haala akka mijeessu manni murtii olaanaan Naayijeeriyaa ajaja dabarseera. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa 270 kunneen mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman ta'uunis eerameera. Manni murtichaa kun ajaja kana kan dabarse sababa hir'ina baajataatiin Itoophiyaan hidhamtoota kana tursiisuu akka hin dandeenye ibsuu hordofeeti. Manni murtii ajaja kana kan dabarse iyyannoo namoonni 3 dhiyeeffatan hordofeeti. Isaanis Sandey Manduangu, Henry Anyau fi Leonardo akka jedhaman himameera. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka argamanis himameera. Dhaabbileen Naayijeeriyaa dhimmi kun ilaallatu mirga hidhamtoota kanneeniitiif akka falmu manni murtii gaafateera.